Homaa shakkiin isa anumatu beeka. Shumburee nyaara kuulaa. Eera garee baangee. Abbaan hin jiru amma ol ba'e. Dhaabatti kun maal qotta taraa jiraati? Namni akkamiin bineensa ta'a bulchaa? Gammeen kun hafa jiraatu. Bira buluun niiftanii isin maali? Harki isaanii Boolla buleessa. Baatolis. Baatoli. Oo, Nagaadhaa. eenyudha? Nagaan si gaafa daanyudha naan jettaa nan beektu. Bulchaa sidhaayi. Anaan jetture? Sagalee koo beektaneeni. Dakaraa labani ta'a. Karaa keessaa cufaadhaa jedheen immoo si'a keessaan cufattu si'a baay'een immoo karaa keessaa cuftanii akkam nagaadhaa ree fayyumaa eera garee baangee Abbaan hin jiru amma ol ba'e. dhimma cimaa tokkoof kan barbaade waattaa sa'uudhaan jedhe waan ani taasisuun qaba. Bulchaa maalitti taasota himma cimaa maalidha? Homaa shakkiin isa anumatu beeka. Ati mee diina kooti fayyiteettaa oo elleettee nan gaafanne erga sila arraba kee keessa afaan kee keessa maalan eegaa busha fayyiteettaa ettee nan gaafattu gaafanii qarmata dheechafi yoo sinaan argiteetta. Dhiifama bulchaa fayyitee reema. Sadugaa fayyeeraaf akka diinni yaade immoo hin taane maaliif nuufi olii nuu lola olii nuu lola rabbiitu na fayyisa malee waan itti fayyamu hin turre sadugaati. Namni bineensuma ta'e hin jedheeman. Namni akkamiin bineensa ta'a bulchaa? Inni guddaan itti fayyu keeti. Dhugaadha. Isoo akka hin fayyinee fi diinonni baay'ee karoora baasan diinonni narratti gurmaa'anii karoora narratti baasanii toluma rabbi toluma waaqayyoon fayyeem. Ani yeroon isaan itti fayye yaadadhu iyyuu imimmaan hin qabadhu bisa dhugaati. Akkasitti diina keetti kolfita hin boo ettee eddeen himman gootin boo isa dhugaati maal ta'a maaltu ta'a jedhanii namni eeganii waammoo hin dhalata mandara kana keessatti. Maaltu immoo dhalataa bulchaa? Giiftii koo isa waaqaaf dhiimne ani abbaa tolo isaan barbaadama isa waan barbaade yoo dhalatu mucaana dhalatu dhiirra dhalatu abbaan barbaade dhalatu isa ana beeka anaa fi waaqa beeka sitti himuu hin danda'u isa kana garuu ani wanta jiru tokko abbaa tolo isaa taasee deemuudhaafan dhufe malee kana riyyuu dhaabadhee si ijjin haasa'uudhaaf yaannen isa dhugaatti sitti haasa'u hin barbaadu maaliif anaafatii haasaa waliin qabna haasaan koo akka inni qomatti si ajjetu beeka. Maal haasonee bulchaa? Yoo haasonee anaaf si haasoneera? Waa'ee abbaa kana gaafattee abbaan kun jiru si jedhe. Dhugaadha soo hin jiru ettee garuu waanuma hin jirre immoo jira ettee guyyaa tokko immoo na barbaaddee natti himta. Har'a waanuma jiru iyyuu hin jiru etta maaliif lafa cittee dhukkubdeedhan akka yeroon waa'ee gammee haasa'u akkasii dhukkubu beeka. Amma siif gammachuudha na cabsuusaa isa dhugaa utuunni lubbuu koo baasee faati baay'ee gammadda baay'ee barbaadda. Ani kana beeka duddi koo iyyuu natti manaan kana. Bulchaa waa'ee gammee natti naasee hin jeesitti meera. Amma moo mana dhuftee haasa'uu jalqabde? Deemee ammaatu abbaan hin dhufi. Beeka maal anoo beeka akka yeroo waa'een gammee ka'u waatu keessa keeti ol galagalee dhufee simatee gad deebi'a waa'ee gammee beeka gammeef akka jedhu dhukkubsatu isa immoo uleema fidii kottuuti deeme dhinaarii kaa maal akkasitti janatti bobaasuu sin gaafatu deemettee naariu si gaafatu. Maanni bulchaa caccabsi kaa? Maali bulchee? Caccabaasaaf itti akkas godhataa. Maalin? Utuun gadi ba'uuni itti rukutame misin barbaaduu dhufee. Inni dhaabatti kun maal qotta taraa jiraati? Maal abbaa tola isa adaraa seera abbaa tola siniin hin barbaaduu dhufee abbaa tolas as deebi'aa adaraa seera. Maali haa kun hin jedhe? Anatu waan hin taane keessa gasheen dalagan anatu rukuchiise. Amma oduu jaarsi kun tana mana rukutee kan itti gaafatamu. Oduu barte oduumti du'a ishee haa ta'u ijoolleen oduu barte hin taatu. Xixiqqaa jiinaa softi firaa jiinaa softi alagaa jiinaa softi. Abbaa tola anaanii alagaa jechuu keessaniire moo maal yaada analagaadha? Maal sin ishee maal kan kootiyeeti? Deemati. Akkasumiti abbaa tola Sijjinaa sof nana toos yoo lattaa isaan jirtuuti. As yoo laasama midhaan sin barbaaduun nufi annaman. Maal gooti addina dhaabattee si haasa'u? Ishee waan aadaa keenya shamarreen ni dhaabattee dhiiraachisa haasa'u. abbaa tola ishee waan balleessineef isa dhugaa mucaan badiin qabdu. Anatu dhufee baarrii qosoqqosee abbaan kee mana hiraadhe. Ani immoo dhimma guddaa fan sin barbaade. Dhimmichi dhimma lubbuu washuuti.
dhimma ol baraaru. Isin barbaadeen dhufe malee ani immoo isiniin oolchuudhaa fi yeroo hundumaa rafeen bulu. Isa dhugaa. Kanaaf isa malee dhiisaa mucaatti intinaa hin darbinaa. Mana hin jiru siin jetteetti nan barbaaddu ture. Abbaan mana hin jiru. Abbaan mana hin jiru. Haati mana hin jirtu. Shamarran ijin dhaabbatanii haasa'uun gaariidha. Shaggaadha. Namni achi yoo dhaabbatee yoo argee ishee abbaa argite ijin dhaabbattee haasoftuu jedhu. Waan mucaa kana waan namni haasaa ture immoo dhageesseetti. Waan tures beektu. Kun gaariidha. Anu akka inni gaarii hin taane beeka. Abbaan Tolosaa eessa dhaqanii jedheen isin gaafadhe malee isa dhugaati. Ani immoo waa yaadee miti. Inni oliin arga yoo isin hin argitan ta'e. Ani akkamittiidhaan mucaa kana irratti waan dabaa waan namaa yaada. Ani akka obboleettii kootiittan ilaala. Akkasittiin yaaduu hin qabdan. Ani guyyaa gaaf tokko akka keenittiin ilaala malee akka durbaattuu ilaaleen beeku. Akka dhiiraattiin ilaala. Dhiira dhashitan fa'aadheen yaadan dhugaadha. Mucaa baay'ee cimtu. Cimtuudha isa dhugaa malee akkasittiidhaan hin yaadina. Akkasittiin immoo ol yaaduun gaarii miti. Haa ta'u baay'isa dubbatte. Ammaffaa garuu yeroo nu hin jirre mana kanatti jala mureessitti isa dhugaati ani. Loon bira deemu. Loon kun. Maayinni gabaanarraa kun amma dhuguma uummati kun akkasitti jiraataa? Maal ta'an ettee baranallee baanaatuma jennoo bara meeqa finnee kunoo isinis qixxeema keenya rakkattu. Ana samti kana dhibeeninoo waan hundumaa kunoo mana qe'eedhaa qabna. Gabaadha kunoo waan akka dinnichaafa kana yoo bitanne malee innumtiin akka keenyaa kan hin taane kun akkamittiin jiraata? Baay'inuma jiraanna maal ta'an adde? Isayyuu miti yaada gammee kun innumtiin qabne kun akkumatti jiraata. Maaluun ulfaatu jireenyichi. Uumeenuu daddabatteeti nama jiraannaa. Dhuguma jiraatan garuu jechuudha. Anama zeeti tokkichaan kanan gabaadha. Sinorumti alaas minaan bittanii waan meeqa bittanii jiraatan kun akkuma itti dandeessu. Ana abboo seereetitu gammeen koo jiru maalan ta'ani. Maali bakkeedhaa bituun keenya immoo dhabneetii numa qonna abbaa magammee torkisaa hiixatee nutti hin kennu cufee kaaf malee. Gammeen koo naaf jiraatu. Anoo siima yeroo hundumaa waan hundumaa guuree manatti galuun si argaa. Anoo harka namaan ilaalutu dhalli koo jiru ofii kee boo'e. Simbirroonni taane bararee nufu bal'ina beemalee ansileera nafu. Simbirroonni taane bararee nufu qoblana beemalee ansileera nafu. Kanimaa joolluma hiriyaa ganama bariyaa gootuu nama abdiin xiyyaasuma. Sini yaade yoone eko komii sinirraa qabaa si yaadeeras. Maanu komata mooree maal fuuteen waamicha kee hafne moo gurbaa? Fuudha maaliiti? Boo'icha koo dhuftanii ooltani malee. Isa dhugaa boo'icha koo dhuftanii ooltani malee utuu fuudhate yoo gammachuu dhuftu ilillee dhuftu cabee namni ati hin cabde ati bineensa naan jedhu inni bee dur immoo akka koorraa yaadde bulchaanii anatu nyaachisa arrammoo ettuni dur garuu isan cabe namni tokko nan gaafadhe. Maaltu immoo si cabseesiin? Beerreessa kee cabse. Arraba isaatti qayyoo. Dhuguma kana maal gaafata? Dhuguma itti arrabicha si cabsu miila si cabsu immoo. Maal yaa Waaqayyo? Maal gidduutti na humte maal gidduu na keesse? Maalin miidhama namaa barbaadu haadha gammeedha Tolosaa maal taata? Ani isa dhugaati sin abdachaan ture. Mooqallee manatti naaf iddoo jedhee cabaallee manatti waaman manatti dhaqanii mooqa geessuufi garuu isinii yeroo kaan immoo isa dhugaa sirriitti harka keenya irraa nyaate nama goone akkas gooneetu garuu lafa gabaa qubadhe nama namaa hubadhe jedhanii guugeen. Cabaan fiigaa dhufaaree fiigaa immoo dhufte hoo maa nutti mammaatti ammoo kanuma. Anoo dhugaadha gammee sirraayyuu badaa komiin qabu. Maaliif isin dhaga'uu dhiisuu dandeessu garuu haadhi Tolosaa utuma beektuu utuma dhageessee dhageenyee echaaye. Maalan dhagee gurbaa akkuma keenoo duwwaa gadi funaan asitti fakkaate. Maali maafin dhageessanii isa oduun dhageessu isa kanan dhageessan jechuudha. Maali kan na fayyise iyyuu waaqaa gaditti kan na fayyise dhugaadha. Abbaa Tolosaati. Abbaa Tolosaa ajiraatu galanni isaaf ta'u Abbaa Tolosaa qeensaa gadi na deemin ol adeemu. Maali harki isaanii qorichaam isa dhugaa
dhadhaa fidi shumbureedhe dhadhaa shumbureen baafteetti laattee naa sukkuumee na fayyise maali isin ol bira buluun niiftanii isin maali harki isaanii Boolla buleessa. Boolla bule moo boolla bule. Meen deemna meenuun abbaan tola isaatti nuti dhufnaan immoo guyyaa hin taane nuti. Kanuma immoo qo'i maal taate immoo jabdu. Enaa kuno isa dhugaati kanan sinirraa eegu amma kun gaaffii gaariidha. Dhagammee haadha tolosaa na dhaggeeffadha. Ani nama ofirratti dhiisu miti. Isa dhugaa isinitti himuudhaaf. Ani tarkaanfii mataa kootii tokko ishee irratti fudhachuu nan danda'a. Utuu raftus cabsanii ree. Maal utuun rafu maali? Utuun rafuutu na cabsan ta'e gaariidha. Anoo maaliif akkas gootu maali kun gaariidha utuman jedhu natti fiigee daguu na deema. Nuti soon himtu afaan si qabatee. Himuun barbaachisu isa dhugaati. Maaliif diina kootii nan cabsaa cabuma isaa argitu. Naannoo kana keessaati namni cabee miidhamni irra ga'ee okkolu jiraannaan yoo cabsee bushaa cabse. Maaliif abbaasaa isinitti himuun nan barbaachisu. Abbaan isaa isinitti himuun nan barbaachisu. Maaliif namum wajjin nyaannu nama wajjin nunnu ani diina qaba hidhee yaadeen beeku isa dhugaati. Garuu diinatu narratti gurmaa'e. Isa yoo diina lama. Machooftee madda tokkotti kufteeti dubbis guuruun gaddaa booda dammeeti. Mee lafa hojii keetii dhaqaa tollee gammee maaf deemta naa galaa. Gammee miti minnoo nama biraa namaa koo cabaama isaa dhugaan sinitti hima cabaama isaa argitu nan cabsaa inokkolaa gaafa sana abbaan isaa adda ba'a malee ani gammeedhaa shumbureedhaa abbaa tolosaadhaa hin jedhu nama maqaan dha'u nama maqaa dha'uun hin barbaachisu garuu waaqayyo na gargaara kan cabsuuf ani immoo nan cabsaa cabaa isaatu argama hin deemaa dhufee immoo busha dhiifama dhee miilluma cabsetti immoo dhiifama na gaafata gannaa jedhe naa sagada in argitu immoo ila yeroo dhiyootti xumuree sin argisiisa. Yooma abbaa tola sajjina rakkee malakkiyaa rakkee cabse immoo malee immoo maal cabse. Kuulanii nyaara kuulaa karaa mana keessanii darbeeni darbeen kuullee koo kuullee nyaara kuulaa nyaara kuulaa shumburee jechuun dideem garuu qalaman baan shumburee nyaara kuulaa hin ta'u. Maraachisa immoo mucaa koo. Gaambe. Arme. Sagalee artistii ilma keetti si dhageessisuun barbaanne garuu baga dhageesse ana jajjabina naaf ta'a. Akkam sagaleen koo baay'ee nagaama miti qulqullaa'etu. Maal taate gammee fayyaa miniiti? Maraatee dhala koo siloo maal taate? Maal maraadhaan ilmi kee arme artistii ta'ee si boonsuuf hin jedhaman. Maal kan bakkee teessee iyyutu safarri maan siin jedha reem? Hin maraatte naan jedhum yeroo baay'ee kaayyoo kootti gaafa maraachuu fedhooni. Hin maraatte ilmi kee artistii ta'ee si boonsuuf jedhama. Atamma duri doktora kabajaa Alii Birraafaa malee dhaggeeffatta miti. Ana gamme artisti gammeedhani. Dhugaa abjuu kiyyaa iyyuu ani dhugaa yani baay'ee namoota gurguddaa biratti of argeen artistii guddaa ta'e ilmi kee si boonsuuf maraatuudha yoo naan jettan iyyuu rakkoon qabu armee dhugaa akkamiin sobiini sagaleen koo hin bareeda ilmi kee. Ala amma gaala mana amma baalaadha. Gaaloo lama manatti guddis badii wayi. An bakkee kana haadha tola isaatiin mucaan koo kayyoon kufe ollaa kaasu kan naa dhaabatu isa jedhanii si jajaa olee dhufe. Qoode mana banteellee mana aarsitee dubakkee kana teessee akkas godhattaan. Artistii sagalee uummataati. Isa dhuga sagalee uummataa immoo ta'an isa dhugaara. Dhuga ani teeppii kana amman qabutti immoo ani niisu sirba dhuga. Horiin fidee dhufa galli armee. Dhaqi galli isa dhuga galli. Akkuma na artistii ta'u silaan jaalattu nan ta'a ammoo. Dafa immoo horii fidi kottuun mari'an naa manatti. Hiriyyaan kee baratee lafa namaa gaana weellisattee mandara keessa deemte. Dubbadhu maalan godha. Maraatis na goote na maraatti ta'e naan gamne. Shumbur. Baate kee yoo. Waa. Dem. Jakeen ilaalti kun. Diina wajjin nama reetti kun footoo wala qoodatu. Gabaan naqatti naqu. Maani abbaa tolosaa? Qodaa lafa hin kaanne reefu mannu fee ol seenaa. Nama amtaa sayyoo abbaa tolosaatti. Nama amin.
eenyu jinnaa oolteeti? Eenyu jin gabaana dhagaa oolte? Isa iyyuu nama kaatee yeroo kana galta? Erguma yoomina isaa akkasii kana isin irraa dhagee beekan. Maa hin dubbin akkasii? Ana tacha zeebifta jiinaa koo jinnaa mari'achaa oolte?